Bulchiinsa mootummaa naannoo Itoophiyaa jiran keessaa bulchiinsi magaalaa guddoo ifiniif bulchituu hin qabne Oromiyaa qofa ta'uun ajandaa marii biyyaalessaa booda jabaatee itti fufuun dhaga'ama. Haleellaa cimaa raawwatamaa tureen humni Rapid Support Force magaalaa daangaa Itoophiyaatti dhiyaatu Kormukuu to'atee jiraachuun dhaga'ame. Biyyoonni 15 eegumsa galaana irratti waliigaltee waraanaa mallatteessuun dhaga'ame. Biyyoonni 15nis eegumsa galaanaa diimaa ta'uun ibsame. Galaana diimaan yeroo ammaa tana Itoophiyaan argachuuf yaalii taasisaa jiraachuutu beekama. Bal'inaan dhiyeessina. Israa'el walitti bu'iinsa naannootti fayyadamtee dhimma Filistiin ajandaa idil addunyaa keessaa baasuuf hojjechaa jirti jechuudhaan Turkiin Israa'el qeequun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti silaan dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 14 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo lammii miidiyaatii amma bal'ina isinitti himna. Magaalaan guddoon Itoophiyaa fi Oromiyaa tan taate Finfinnee irratti gaafiin abbummaa fi mariin akkaataa bulchiinsaa laalchisee yeroo yeroon falmii cimaa ka'aa turuun ni beekama. Magaalattiin teessoo mootummaa federaalaa naannichaa taate argamtu wajjin wal qabatee qaamoleen siyaasaa, ogeeyyii seeraatii fi hawaasa jidduutti ejja wal falmisiisate qabxiilee gurguddoo malee biyyaalessaa ta'uun itti fufe. Harri mootummaa federaalaa Itoophiyaa keeyyata 49 irratti akka ibsametti Finfinneen magaalaa guddoo mootummaa federaalaa ta'uun isii kan tumame waggaa ta'u, gama biraatiin ammoo naannoon Oromiyaa fedhii addaa Finfinnee qabaachuun isaa heeraan ifatti kaa'amee jiraachuun ni beekama. Haa ta'uti malee fedhiin addaa kun hanga ammaatti hojiitti hiikamuu dhabuun isaa mormii fi gaaffiiwwan ka'aniif sababa guddaa ta'ee jiraachuun ibsame. Gama tokkoon Finfinneen qaama Oromiyaa waan taateef bulchiinsi isii guutumatti Oromiyaa jala galu akka qabus ejjennoo cimaan dhiyaatuun dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo Finfinneen naannoof dandeessi taate akka hundooytu yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Walitti bu'iinsi ejjennoo kanaa dhimma magaalaa Finfinnee irratti marii biyyaalessaa irratti mormii guddaa kaasuullee ibsame. Mormii tana booda aangawoonni mootummaa Oromiyaa tokko akka jaanitti Finfinneen ammas gara Oromiyaatti deebi'uu akka qabduu fi Oromiyaan magaalaa ifiiniif dandeessee ifiin bulchitu qabaachuu akka qabdu aangawoota siyaasaa keessaa mormiin kaafamaa jiraachuun dhaga'ame. Ogeessi seeraa fi siyaasaa obbo Girmaa Guutamaa akka jetti mootummaan amma jiru gaafa qophaa'u mirga siyaasaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabdu bara chaartaraa biyya keessa baafame heera keessatti gabbuusame kan rarraafame san hojiirra oolchuu qabaa jechuun qeeqe. Mirgi siyaasaa magaalattii bulchuu fi seera itti tumame dhiisanii abbummaa magaalaa Finfinnee irratti falmii kaasuun dogoggora ta'uu qeeqeeti jira. Ogeessi seeraa biroo ammoo ajjamaa malaataa namni jaamu akka jetti rakkoon ejjennoo Finfinnee akka falmii taasisetti hanqina seeraa odoo hin taane murtoo siyaasaa keessumattuu mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhatamuu dhabu akka ta'e ibseeti jira. Keeyyata 49 muraa xiqqaa 5 jalatti abbummaan lafa kanaa Oromoo ta'uusaa harragaa bahu keewwanni heera mootummaa Itoophiyaa federii tumamanii jira. Abbaan seeraa ajjamaa malaataa akka ibsetti hundeeffamni magaalaa Finfinnee lafa baadiyyaa hawaasa Oromoo irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef bal'inni magaalattii eegasii taasifame uummata naannoo san jiru buqqaasee waan jiruuf kanaafuu haala qabatamaa kanaan lafti Oromootuun gara Oromiyaatti deebi'uun dirqama ta'uu ibsate jira. Gama bulchiinsaatiin Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa taatus itti waamamni isii mootummaa federaalaa ta'uu isii mootummaa magaalaa guddoo ifiin hin bulchine taasisee jiraachuun ibsame. Kanaanis naannoon ifiiniif dandeessee magaalaa ifiin of bulchituu hin qabne naannoo Oromiyaa ta'uun ammas hooggantoota mootummaa jidduutti wal falmiin dhalatee jiraachuun ibsame. Walumaa galatti dhimmi magaalaa Finfinnee abbummaa fedhii addaa Oromiyaa wajjin wal qabate seenaa, seeraa fi haala qabatamaa yeroo ammaa irratti hundaa'uun hanga ammaatti furmaata guutuu kan hin arganne ta'ullee mariiwwan biyyaalessaatiif ejjennoon garagaraa keessatti xiyyeeffannoo olaanaa argachaa jiraachuun ibsame. Humnoonni waraana mootummaa Suudaanii fi humni Rapid Support Force kan humna dafee dhaqqabaa ganna 4 oliif waraanaa jiran jidduutti haleellaa cimaa dhiyeenya kana dhiyaateen magaalaan daangaa Itoophiyaatti jirtu magaalaa Kormukuu humni dafee dhaqqabaan to'atee jiraachuu beeksise. Suudaanitti magaalaan Kormukuu naannoo daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa irratti kan argamtu gaatu bakka tarsiima waraanaaf geejjibaa barbaachisaa taate keessaa tokko ta'uun ibsame. Akka gabaasa Suudaan Tiriibuun jedhutti waraanni Suudaan guyyaa 3 haleellaa cimaa diroonii fi meeshaalee gurguddaa magaalaa Kormukuu keessatti haleellaa erga wachaan ture booda magaalaan tun humna dafee dhaqqabaa Suudaaniin to'atamtee jiraachuun ibsame. Akkasumallee haleellaan tun deeggarsa qaama gama Itoophiyaa irraa dhufeen wal qabatee ture jedhameetti ibsame. Haa ta'uti malee himannaan kun qaamolee walaba ta'aniin kan hin mirkanoofne yoggaa ta'u lola magaalaa tarsiimoo Kormukuu keessatti taasifameen hidhattoonni wayyaanee hedduun madaa'uu fi booji'amuun isaanii gabaasni kun addeesse. Waraanni Suudaan kan humnoota waraana mootummaa Suudaanii fi Rapid Support Force yookaan humna dafee dhaqqabaa Suudaan jedhamu jidduutti adeemsifame waggaa 4 itti fufee waggaa jiru. Waraanni dafee dhaqqabaa Suudaan deeggarsa mootummaa Itoophiyaa kabajaa mullee waraanni ittisa biyya Suudaan immoo wayyaanee fi Eertiraa irraa deeggarsa argachaa jiraachuulleen himama.
Biyyoonni 15 ta'an eegumsa galaana idil addunyaa fi qindoomina waraanaa uumuu irratti sanada walii galtee qopheessan mallatteessuu ministeerri ittisa biyya Suudi Arabiyaadhaa beeksise. Sanada walii galtee kana biyyoonni mallatteessan 15 kan gaanoggaa ta'u biyyoonni 13 ammoo adeemsa biyyaalessaa isaanii erga xumuranii fi chaartara qindoomina kanaa erga mallatteessaniin booda ifatti kan itti dabalaman ta'uu ibsi ministeerri kun karaa toora tiwutarii isaatiin maxxanse beeksise. Ibsi kun erga qaamoleen qindoomina kanaa karoora baasan walgahii sadaffaa isaanii Khamiisa kaleessaa kana taasisaniin booda Suudi Arabiyaa jiddaatti walgahiin kun itti fufee jiraachuun ibsame. Ibsi Suudi Arabiyaa irraa beekuun qindoominni amma uumame kun gara jaarmiyaatti ce'uu fi akka jaarmiyaatti hojii qindaawaa jalqabuu irratti kan dabru ta'uu ibseeti jira. Biyyoonni hafan ammoo qindoomina kanatti makamuun dhimmoota akka biyya isaaniitti qaban xumuranii jiraachuun ibsame. Qindoominni kun Suudiidhaan kan durfamu waggaa ta'u Paakistaan ammoo itti aantuu ta'uun muudamuun dhaga'ame. Suudi Arabiyaa fi biyyoonni 13 biroo ammoo nageenya dooniiwwan karaa hulaa Baabeella Mandab galaana diimaa fi galoo galaanaadhaan dabranii eegsisuuf kan qindooman ta'uun ibsameeti jira. Qindoominni humna waraana biyyoota hedduu irraa ijaaramee fi dhuma doolessa irratti ibsame kun nageenya dooniiwwanii akka mirkanaa'u daldalli galaanaa akka hin goofannee fi haalawwan boba'aa dhiyeessan akka eegaman kan kaayeffate ta'ullee ibsi kun addeesseeti jira. Haa ta'uti malee Suudi Arabiyaan yeroo ammaan tana dhiibbaa ji'opolitikaa taasisaa jirtuun Itoophiyaan galaan diimaa akka hin arganneef Masrii, Suudaanii fi Eertiraa wajjin waliigaltee taasisuudhaan humna nageenyaa qindoomina biyyoota 15 galaana diimaa irratti hundeessitee jiraachuun ibsame. Kanaanis ammoo dhiibbaan kun hariiroo ji'opolitikaa Itoophiyaa irratti uumuu mala jedhameeti sodaatama. Biyyi Israa'el walitti bu'insa naannootti fayyadamtee dhimma biyya Filistiin ajandaa idil addunyaa keessaa baasuuf hojjechaa akka jiraattu Turkiin himannaa dhiyeessuun dhagahame. Pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogan bulchiinsi Biniyaam Netanyahuun walitti bu'insa naannoo fi wallabdee ji'opolitikaa fayyadamuun dhimma Filistiin ajandaa idil addunyaa irraa baasaa jiraachuu ibse. Pirezidaantiin kun kan akka dubbate gita isaa lammii biyya Filistiin Muhammad Abbas waliin Ankaaratti ibsa waloo dhiyeenya kana gaazexeessaaf kanneen ta'uun ibsame. Erdogan yeroo sadiitti akka ibsetti kaayyoon tarsiimoo mootummaa Netanyahu inni guddaan jeequmsaaf wallabdee haarawaa naannicha keessatti uumame irraa bu'aa siyaasaa argachuun dhimma Filistiin ajandaa waloo dhala namaa keessaa baasuu akka ta'e ibse. Mootummaan Turkii mootummaan abbaa biyyummaa Filistiin hundeessuuf qabsoo dippiloomaasiif siyaasaa isaa itti fufuun wa'ada galu miidiyaan Aljaziiraadhaan gabaaseeti jira. Dhiibbaa caasaa Israa'el haala xiinsammuu hawaasa siyaasaa keessatti wayita ibse Erdogan Israa'eloonni hangam to'achuuf yoo yaalan illee hin milkaan jechuudhaan kaayyoon Filistiin balleessuuf haga yaalan onnee uummata keessatti hidda gad fageeffachuu malaa jechuun ibse. Hoogganaan Filistiin Muhammad Abbas gorsa dippiloomaasii isaa Maajid Khalid hoogganaa nageenya Maajid Faraajii fi qondaala olaanaa Filistiin Ziyaada Abu Amir waliin ture tibba kana kan Ankaaraa haqee jiraachuun ibsame. Mariin ji'opolitikaa biyyoota lamaanii naannoo pirezidaantii Turkii waliin taasisan baay'ee barbaachisaa fi bu'a qabeessa jechuudhaanis ibsameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.